Kamal Rigo, Mangkutur Ramo, Kanal Rogoto, Abbas Kanal Rogoto. Syekh Umar Laman. Syekh Umar Laman. Abdullah Nijire, Bomba Nijira. Syekh Muhammad Adam. Abba. Aku Mama beli me komunikasi ini bersih apa no? Muhammad komunikasi ini me. Keessummoonni keenya iddoo jirtanirraa yaamina keenya kabajanii lafa dheertuurraa godina keenyarraa qoree godina keenyaa ulamaatis tahee qoree boorditis tahee akkasumas bulchiinsonni keenyaa fi caasaan mootummaadhaa sadarkaadhaan kan jiran har'a asirratti nuuf argaman manguddoonni keenyaa fi ulamaan kan ture itti beekamnu sun hafee musliimoota Itoophiyaa jechuun labsiin itti ba'ee mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jechuun labsii lakkoofsa 1107 muraa 12 ta'ee ragga'e. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asirratti wanni beekamu qabu kanaan dura musliima Itoophiyaa keessa jiraatan jemee beekamaa ture jechuun zamana dura musliima Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in akka waan gartee bakka biraatti dhufnee nutiin kun as keessa jiraachuuti bifa saniin musliima Itoophiyaa keessa jiraatan jechuudhaan nu yaamamaa ture jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin eega jijjiiramni kun godhamee musliimoota Itoophiyaa jemee labsiin itti ba'ee labsiin rakkee jechuudha. Akkuma rabbiin namni nama hin galatoonfanne rabbi hin galatoonfannu jedhu carraa kanaan mootummaa biyya keenya eega rabbiitii maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Lixaatiin tola inni nutti ooleen galateeffachuun barbaada. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Bu'uura labsii hundeeffama kanaatiin caasaan mana marii dhimmoota islaamummaa federaala irraa hanga masgiidatti tokko yoo ta'u musliimni hundi walqixxummaan kan jalatti gurmaa'ee dhimma diinii isaa itti gaggeeffatudha. Musliimni qaama tokko yaa ummata muslimaa ni'imaa rabbi nurratti oole haa yaadannu rabbi haa galateeffannu waan dhabnerra waan arganneeti tu caala. Nuti maqaan keenya musliima maqaa biraa hin qabnu nuti tokko rabbiin keenyas tokko amantiin keenya tokko nabiin keenya tokko quraanni nuti qabnus tokko qiblaan nuti itti salaannus qiblaan keenyas tokko akkasumas akkuma beekamu harkaanni islaamaa fi harkaanni imaanaa nuti qabnus hundeen isaa tokko jechuudha. Duuba haala kanaan akkamitti addaan qoodamna? Kanaafuu tokkummaan ummata musliimaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef
tokkummaa keenya jabeeffachaa diinii keenya akka tiksinu maqaa rabbiitiin isin gaafachuu barbaada. Allahu akbar. Gala fuuldurattis manni marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Lixaa ummata musliimaa hunda osoo aqiidaa fi kanaan adda hin baafne tokkummaan tajaajila si'aa kennuun amantii biraa wajjin wal kabajuun wal danda'uudhaan kan jiraatu yoo ta'u mootummaa waliin ta'uudhaan nageenya godina keenya eeguu fi misooma biyya keenya itti fufsiisa keessatti adda durummaadhaan kan hirmaatu ta'uu gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Allahu akbar. Dhumarratti muslimni aanaa mi'eessoo hojii kana fakkaatu hojjetanii asiin ga'uu keessaniif rabbi jazaa isin haa kafalu jecha dargaggootaa fi shamarran aanaa mi'eessoo sheekotii keessan waliin dhaabbatanii hojiilee gara dhimma islaamaatiin hojjetamu kamiyyuu akka galmaan geessanii fi hulaa quraanni hin seenin hunda akka quraana naytan maqaa rabbiitiin isin gaafachaa tokkummaan haa jiraannu. Hawaasni tokkummaan jiraatu yeroo hin diigamu tokkummaa akka jabeeffannu akkuma gartee Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasibu bi hablillahi jamii'an akka rabbiin dubbatee jechuudha wal haa jabeeffannu tokkummaa keenya haa jabeeffannu isin jechuu barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya kan muslimaa hundumtinuu bakka jirtan hundatti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irradebe kan ture itti beekamnu sun hafee musliimoota Itoophiyaa jechuun labsiin itti bahee mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jechuun labsii lakkoofsa 1107 muraa 12 tahee ragga'e. Allahu akbar. Allahu akbar. Asirratti wanni beekamu qabu kanaan dura musliima Itoophiyaa keessa jiraatan jemee beekamaa ture jechuudha zabana dura musliima Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in akka waan gartee bakka akka nama musliimaa yaaduu fakkaatte keessatti waan ifii gaggeeffachuu barbaaddu jira beeka. Kayfii miti balaa sinseeru tokko homa arrabooda amalii wallahi duraanillee nuti nama beeku nama mootummaa beeku nama balaa biyya keessa fiduu barbaadu miti arrallee borullee balaa ula'u jirra tuquma isin jalaa haa qabu lukkee rabbi haa qabu isin haa qabu isin haa mul'isu biyya tanallee rabbiin dureetti rabbi si yaabu namni maatii isaa beelamuu fedhu ni jira mootummaan akkasiidha namni nama bulchu tokko nama isa jalaa quufame aboo kan isin jalaa rabbi haa quufu kan ture itti beekamnu sun hafee musliimoota Itoophiyaa jechuun labsiin itti bahee mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jechuun labsii lakkoofsa 1107 muraa 12 tahee ragga'e. Allahu akbar. Allahu akbar. Asirratti wanni beekamu qabu kanaan dura musliima Itoophiyaa keessa jiraatan jemee beekamaa ture jechuudha zabana dura musliima Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in akka waan gartee bakka biraatti dhufne nutiin kun as keessa jiraachuuti dibasaniin musliima Itoophiyaa keessa jiraatan jechuudhaan nu yaamaa ture jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin eega jijjiiramni kun godhame musliimoota Itoophiyaa jemee labsiin itti bahee labsiin rakkee jechuudha. Akkuma rabbiin namni nama hin galatoonfanne rabbii hin galatoonfannu jedhu carraa kanaan mootummaa biyya keenya eega rabbiitii maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Lixaatiin tola inni nutti ooleen galateeffachuun barbaada. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Bu'uura labsii hundeeffama kanaatiin caasaan mana marii dhimmoota islaamummaa federaala irraa hanga masgiidatti tokko yoo ta'u musliimni hundi walqixxummaan kan jalatti gurmaa'ee dhimma diinii isaa itti gaggeeffatudha. Musliimni qaama tokko yaa ummata muslimaa ni'imaa rabbi nurratti oole haa yaadannu rabbi haa galatoonfannu waan dhabnerra waan arganneeti tu caala. Nuti maqaan keenya musliima maqaa biraa hin qabnu nuti tokko rabbiin keenyas tokko amantiin keenya tokko nabiin keenya tokko quraanni nuti qabnus tokko qiblaan nuti itti salaannus qiblaan keenyas tokko akkasumas akkuma beekamu harkaanni islaamaa fi harkaanni imaanaa nuti qabnus hundeen isaa tokko jechuudha. Duuba haala kanaan akkamitti addaan qoodamna? Kanaafuu tokkummaan ummata musliimaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef tokkummaa keenya jabeeffachaa diinii keenya akka tiksinu maqaa rabbiitiin isin gaafachuu barbaada.
Allahu Akbar. Gala fuuldurattis manni marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee lixaa ummata musliimaa hunda osoo aqiidaa fi kanaan adda hin baafne tokkummaan tajaajila si'aa kennuun amantii biraa wajjin wal kabajuun wal danda'uudhaan kan jiraatu yoo ta'u mootummaa waliin ta'uudhaan nageenya godina keenya eeguu fi misooma biyya keenya itti fufsiisa keessatti adda durummaadhaan kan hirmaatu ta'uu gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Allahu Akbar. Dhumarratti muslimni aanaa mi'eessoo hojii kana fakkaatu hojjetanii asiin ga'uu keessaniif rabbi jazaa isinii haa kafalu jecha dargaggootaa fi shamarran aanaa mi'eessoo sheekotii keessan waliin dhaabbatanii hojiilee gara dhimma islaamatiin hojjetamu kamiyyuu akka galmaan geessanii fi hulaa quraanni hin seenin hunda akka quraana naytan maqaa rabbiitiin isin gaafachaa tokkummaan haa jiraannu. Hawaasni tokkummaan jiraatu yeroo hin diigamu tokkummaa akka jabeeffannu akkuma gartee Nabii sallallahu alaihi wasallam waa gasibu bihamdillahi jamii'aa akka rabbiin dubbatee jechuudha wal haa jabeeffannu tokkummaa keenya haa jabeeffannu isin jechuu barbaada. Allahu Akbar. Allahu Akbar.